ለሁሉም መማሪያ ይሁን። አማራ ሆነ የስራ ሰራለው ብትል ካሁን በኋላ የዚህ ጣነ የሚደርስ ሁሉ hidhattoonni faannoo naannoo amaaraa keessatti akkamiin harkaa fi gurra nama tokkoo muran. Viidiyoon waa'ee kanaa miidiyaa hawaasaarra naanna'aa tureera. Kaan viidiyoo sobaati jechaa turan, kaan immoo dhugaadha jechaa turan. BBC'n dhimma kanarratti qorannoo gadi fagoo gaggeessee jira. Dhimma kanarratti odeeffannoo bal'aan isiniitiif kenna waliitiin tura. Viidiyoon kun miidiyaa hawaasaarratti erga qoodameen booda wantoota adda addaatu dhaga'amaa ture. Viidiyoo kana jalqaba gaafa ilaallu jechoonni achi keessatti dhaga'aman ni jiru. Hidhattoonni lama wal bira dhaabbatu. Inni tokko alaabaa Itoophiyaa ka durii mormatti hidhatee jira. Tokko immoo qawwee qabatee isa cina dhaabbataa ture. Namoonni kan viidiyoo sana kan waraabaa turan jedhamee shakkamu maal gochuu akka qabu hidhataa kanatti himaa turan. Innis nama tokko jilbeenfachiisee harka isaa dhagaarra kaa'ee yeroo qottoo fudhatee irra buusee muru mul'ataa ture. Namoonni kan jedhi murii jechaa turan. Qottoo fudhatee muruu isaatiin dura jalqaba ergaa wayii dabarsee ture. Namni hundinuu viidiyoo kana ilaaluu qaba. Amaara ta'ee gocha akka namicha baandaa kana kan raawwatu hiree akka kanaatu isa eeggata. Kanaafis irraa barachuu qaba jedhee jalqaba dubbataa ture. ለሁሉም መማሪያ ይሁን። አማራ ሆነ የስራ ሰራለው ብትል ካሁን በኋላ የዚህ ጣነ የሚደርስ ሁሉ sana booddee namni kun harka isaa dhagaarra akka kaa'een qottoo ol fudhatee si'a 3-4 irra deddeebi'ee irra buusee akka nama muka muruutti harka isaa gadi buusee naannoo kanatti irraa muraa ture. Viidiyoon kun egaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'ee tureera. Sana booddee erga irraatiin muree irraa bu'uu dinnaan biillaa yookaan cuubee baasee akka irraatiin muru namni inni kan itti dubbata. Viidiyoo kana irratti jechuudha. Sana booddee namni kun billaa yookaan cuubee baafatee harka nama kanaa isa irraatii hafe irraa muraa ture. Haa ta'u malee dhuma irratti wanti qal'aa akka hiddaawii irratti hafee namni kun ishumaan harka irraa cite sana rarraafatee ka'ee qajeela. Sana booddee isaan deemii ittiin jedhan gurri isaa tokkos irraa murameera. Waa'ee viidiyoo kana irratti qorannoo gaggeessinee jirra. BBC Verify waliin ta'uun jechuudha. Wanti irratti ilaalle geolocation yookaan argama bakka kanaa ilaaluuf yaallee jirra. Kunis mukeen naannoo sana jiran lafa taa'umsa isaa manneen naannoo sana mul'atan irratti fayyadamuun qorannoo gadi fagoo gaggeessinee viidiyoon kun dhuguma raawwachuusaa mirkaneessine. Kan inni raawwate immoo naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa keessattidha. Kunis aanaa warra Iluu iddoo jedhamu addatti immoo karra Maariyaam jedhamee bakka waamamu keessatti gochaan kun akka raawwate himame. Sana booddee viidiyoon biraas ba'ee jira. Viidiyoo biraa irratti immoo namni kun hospitaala galee yeroo inni gochaa isarratti raawwate kana dubbatu dhagahama. Viidiyoon kunis dhugaa ta'uusaa BBC'n qorannoo gaggeessee mirkaneessee jira. Hospitaala kam akka ta'e addan baasne. Maqaasaas namni kun himaa hin turre. Namoonni gaaffii isaaf dhiyeessan ni dhagahamu garuu fuulli isaanii mul'atu ture. Inni akka kaleessumtii gochaan kun irratti raawwatee akka har'aa hospitaala galee yaalamaa akka jiru ibsee jira. Namoonni gochaa kana irratti raawwatan hidhattoota faannoo akka ta'an maqaa isaanii immoo addatti Lammaa Xaasoo Qaaluu jedhee waamaa ture. Gochaan kun maaliif irratti raawwate? Akkamiin irratti raawwate kan jedhus dubbataa ture. Egaan daawwattoota keenya namni kun akka himetti hidhattoota faannoo kana wajjiniitiin hidhata homaa yookaan hariiroo homaa akka hin qabne ibsa. Leenjii waraanaa akka fudhateeruu fi nageenya kabachiisuuf akka guyyoota 5 bobba'ee jiru immoo dubbateera. Haa ta'u malee guyyaa sana meeshaa waraanaa qabatee akka hin jirre enumaayyuu dhimma nageenya kabachiisaa keessatti bobba'ee akka hin jirre dubbata. Naannoo sana yookaan karra Maariyaam iddoo jedhamu sana irratti firootaa fi hiriyoota akka qabullee ibseera. Egaa guyyaa harki isaa cite sana namni ta'e baajaajiin fuudhee sana booda ambulaansiin hospitaala galchee yaalamaa akka ture nama yookaan firri garuu isa bira akka hin jirres dubbateera. Yeroo adda baasanis uffanni isaa yeroo harki irraa murame sana kan uffatee jiru hospitaala keessatti sanuma uffatee akka jiru mirkaneessinee jirra. Namoonni inni maqaa dhahe immoo guyyoota muraasan booda jechuun gaafa 12 mootummaatti harka kennachuu isaanii waajjirri koominikeeshinii aanaa warra Iluu godina Walloo Kibbaa keessaa jechuudha ibsee jira. Isaan keessaa ajajaa garee sanaa kan ta'e Qaaluu Asfaaw kan jedhamu akka harka kennatee jiru waajjirri koominikeeshiniin kun ibseera.
Miidhamaan kun akka dubbatutti ammoo namni harka isaarra qottoo buusee muraa ture nama Qaaluu jedhamu kanadha. Kaanis isuma waliitiin turan. Ammoo viidiyoo biraarratti akka himetti ajajaan isaanii bakka biraatii bilbilaan akka ajaja kennaa ture, harka isaa eessatti kutuu akka qabanis akka dubbataa ture namni kun himeera. Eeyyeen harka isaa yeroo irraa muranis sirriitti kuti, irraa kuti, jedhi irraa muri, irraa fixi, qumutti godhiiti kuti yeroo jedhan irraati dhaga'ama. Kun gochaa namummaa keessaati beekatee wal naman gaafachiisu. BBC'n qorannoo gaggeesseen viidiyoon nama kanaa kan jalqaba maxxanfame bitootessa 24. Gochaan kunis kan inni raawwate naannoo sana ta'uunsaa hin oolu. Garuu yoom akka viidiyoon kun waraabame irratti hin ibsamne. Akka miidhamaan kun himatti ammoo ergamtee dhuftee ati baandaadhaa mootummaadhaa ergama fudhattee dhufteetii jedhanii akkasa qaban dubbatee jira. Gaafa roobii naannoo sana deemee kamisaa fi jimaata oolee gaafa sanbata duraa qabanii akka gochaa kana irratti raawwatanis dubbateera. Ganama keessaa gara naannoo sa'aatii 4 ta'aa jedhe. Egaa boodarraa namoonni hedduun waa'ee gochaa kanaa balaaleffataniiru. Kaan ammoo AI yookaan dandeettii namtolcheen hojjetame malee wanti kun dhugaa miti jedhaniiru. BBC'n qorannoo gad fagoo gaggeesseen wanti kun dhuguma raawwachuusaa mirkaneessee jira. Namoonni gochaa kana raawwatan immoo gara qabsoo nagaatti deebinaa, durmayyuu dogongorreetti bosona gallee, uummata keenya miineerraa deebisnee isaan tajaajila jedhanii harka kennataniiru jedha ibsi waajjirri koominikeeshinii aanaa warra Iluu kan baase jechuudha. Namoota harka kennatan kana keessatti namni harka nama kanaa kute suuraan isaa mul'ata. Kan isa wajjin dhaabbataa turellee achuma keessa jira. Maqaa miidhamaan himatuu fi maqaa waajjirri koominikeeshinii warra Iluu himallee tokkichuma. Fuulli isaanii, qaamni isaanii, hidhannoon isaanii guyyaa sanaa hedduu wal fakkaata. Kanaanis BBC mirkaneessuu danda'eera. Hidhattoonni faannoo kunneen harka muruun isaaniif kan jalqabaa miti. Daangaa Oromiyaa keesseenuun godinaalee kan akka Horoo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti gochaa suukaneessaa namoota nagaa irratti raawwataa turaniiru. Aanaa akka Jaardagaa Jaartee, Amuruu, Giddaayyaanaa, Kiiramuu, Haroo, Abee Dongoroofaa keessatti gochaa suukaneessaa isaan hojjetan jiraattonnii fi miidhamtoonni naannoo sanaa himaa turaniiru. Rasaasaan ajjeesuu qofa osoo hin taane wantoota akka billaa yookaan cuubee fayyadamuun qaama namaa akka irraa muraa turanis jiraattonni kanaan dura BBC'n dubbise himanii ture. Yeroo tokkos miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ta'e kan ture naannoo aanaa Jaardagaa Jaartee keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo akkas goone jechuun kan isaan argisiisan morma namaa muranii mukatti diranii yeroo isaan deemaa turanis mul'ateera. Kun gochaa namummaa keessaati bahe isa baay'ee hamaadha. Kanaaf hidhattoonni kunneen kana qofa osoo hin taane godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnoofaa keessattis namoota cidhara turanitti duubaan mana cufanii yeroo abiddatti qabsiisanii alaan immoo kan hafan irratti dhukaasa bananis gochaan kun kanuma dhiyoo kana dhaga'amee fi argamedha. Dhiyeenyas dhukaasa banuun namoota hedduu akka ajjeesanii turellee gabaasuun keenya ni yaadatama. Daawwattoota keenya gochaa kana ilaalchisee mootummaanis ta'e hidhattoonni faannoo waan jedhan yookaan ibsa kennanis hin qaban. Garuu BBC'n gochaa kana raawwachuu isaanii qorannoo gad fagoo gaggeesseen mirkaneesseera.